Yooyyaa harka fuunee jaalatamtoota akkasumas kabajamtoota maamiloota abeeloof nagaan araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota amantaa biraatatan nagaan isiniif haa ta'u. Lafa jirtanitti isiniin jechuun jaalladha. Anaa dhufuu baga nagaan dhuftani. Nooraa manni koo mana keessani isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa gabaa gurraacha hawwaalaa isinii qabadheen dhufeetiin jira. Hordoftootaa fi jaalatamtoota kiyya. Gabaa gurraacha yookiin immoo hawwaalaatiin akkasumas immoo baankiitiin meeqaan oolee akkamiin jira torban kana keessaa hagamiin jira isa jedhee isinii hojjedha irratti baay'een keessan ammallee irra deddeebi'ii guyyaa guyyaa gadi nuu lakkisii jechaa jirtu. Fedha waaqayyoo ta'ee guyyaa lama guyyaa sadiin jechuudha. Jijjiirama maalirra akka jiru jijjiirama isaa ilaalee persentii dabalee hin daballee isaa ilaaleetiin irratti isiniif dudubbadha jechuudha. Akkasumallee guyyaa isaa irra nuu barreessi kan jettan baay'ee keessantu jira jechuudha. Guyyaan itti ati viidiyoo kana ejjettee nuu himoo isa jettan irratti guyyaa isaa mata duree irratti isiniifan barreessa abshir isiniin jechuun jaalladha. Egaa warri mana abeeloofiif haaraa taatan immoo laayikii sheer sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Yoo sabiskiraayib gootan yeroo hundumaa yoon ani viidiyoo lakkise isin bira ga'a jechuudha. Sabiskiraayib godhadhaa ooliirra godhadhaa yeroo hunda viidiyoon isin bira ga'a jechuudha. Laayikii yoo gootan immoo anaan na jajjabeessaa laayikii godhaa akka na jajjabeessuuf jechuudha. Akkasumas immoo hamileedhaan akkanii hojjedhuuf jechuudha. Kanaaf egaa guyyaa har'aa jechuudha. Viidiyoo har'aan isinii qabadhee dhufe waa'ee sharafaa irratti sharafni guyyaa har'aa meeqaan ooleera karaa baankii fi karaa gabaa gurraacha yookiin immoo karaa hawwaalaa isiniif hima jechuudha. Egaa isin immoo na caqasaa laayikii hin dagatiina isiniin jedha. Akkuma jalqabame biyyoota 16 isiniif hima. Biyyoota 16 kana seeraan dhaggeeffattanii biyyoota keessa jirtan ilaallattuu ni jechuudha. Baay'een keessan karaa keessan na gaafattu. Seerumaan ilaaleetiin asirraa isinitti himaa seeraan dhaggeeffattan jennaan viidiyoo hanga dhumaatti irraa argachuu dandeessu. Isiniin jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu jechuudha. Ameerikaa doolaarii irraan jalqaba jechuudha. Guyyaa har'aa jechuudha. Doolaarri Ameerikaa tokkoon ishii karaa baankii 57.20 jechuudha. Har'a baay'ee dabalee jira. 57.20 karaa baankii. Karaa gabaa gurraacha 118.40 jechuudha. Akkasumallee Kanaadaa doolaarri Kanaadaa tokko jechuudha. Guyyaa har'aa karaa baankii 38.90 oolee jira jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa 87.94 jira jechuudha. Awustiraaliyaan doolaarri Awustiraaliyaa tokkoon ishee jechuudha. Karaa baankii guyyaa har'aa 34.5 karaa gabaa gurraachaa 76.47 oolee jira jechuudha. Joordaan diinaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 79.99 jechuudha. Karaa gabaa gurraacha 166 irra oolee jira jechuudha. Kuweet diinaariin tokko guyyaa har'aa jechuudha. Karaa baankii 174.99 karaa gabaa gurraachaa 382.47 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko guyyaa har'aa jechuudha. Karaa baankii 61.40 oolee jira jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa yuuroon tokkoon ishii 127.99 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu paawundiidha. Paawundiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 68.90 oolee jira jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa 148.58 oolee jira jechuudha. Akkasumallee oomaan riyaalli oomaan tokko jechuudha. Guyyaa har'aa 148.80 karaa gabaa gurraachaa 305.40 oolee jira jechuudha. Riyaalli kwaatarii tokko jechuudha. Guyyaa har'aa karaa baankii 15.84 irra jira. Saantima dabalee jira jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa immoo 32.34 jechuudha. 32.34 jechuudha. Bahareen
Bahariin diinaariin bahariinii tokko ishee jechuudha. Karaa baankii guyyaa har'aa 151.31 oolee jira jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa 312.47 oolee jira jechuudha. Swiss frankiin tokko jechuudha. Guyyaa har'aa 62.49 oolee jira jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa immoo 167 barra ga'ee jira jechuudha. Baay'ee dabalee jira Swiss frankiin kuni. Chaayinaa hewaaniin tokko jechuudha. Guyyaa har'aa 7.45 oolee jira karaa baankii. Karaa gabaa gurraachaa 16.48 oolee jira. Turkii riileen tokko jechuudha karaa baankii. Guyyaa har'aa karaa baankii Turkii riileen tokko tuqaa 99 irra jira jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa immoo 3.89 irra jira jechuudha. Akkasumas gibsii paawundiin tokko jechuudha. Guyyaa har'aa karaa baankii tokko tuqaa 89 karaa gabaa gurraachaa 3.97 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudii Riyaalidha jechuudha. Saudii Riyaaliin jechuudha. Akkas ijoollee baay'ee keessan isiniif hima, baay'een keessan keessaan lakkoofsan alaaddu nutti himi jechaa jirtu jechuudha. Isiniif haa galu Saudii Riyaalli Saudii jechuudha. Tokkoon isiniif hin herregamu akkoota akka biyyoota warra kaanii tokkoon isiniif hin herregamu. Isin yoo 1,000 ergitan 33-34 akkasitti isiniin jedhu malee birriin kee tokko hangas ta'a isiniin jedhan. Guyyaa har'aa jechuudha. Birrii baay'een Saudii Riyaalii jechuudha. Birrii baay'een 32.50 oolee jira. Birrii baay'een 32.50 oolee jira. Birrii xiqqoon immoo jechuudha 33 oolee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo 13.87 oolee jira. Akkasumas immoo Arab Emirates yookiin immoo Dubaayii dirhamiin jechuudha. Dirhamni Dubaayii tokko guyyaa har'aa jechuudha 13.94 karaa baankii. Karaa gabaa gurraachaa 32.5 irra jira jechuudha. Baay'ee hin daballe isiniin jechuun barbaada. Biyyoonni ani har'a isinii qabadhee dhufe biyyoota kanadha. Yeroo hundumaa odeeffannoo adda addaa argachuudhaaf immoo laayik godhaa. Yoo isin laayik gootan hiriyoota keessaniif sheer yeroo gootanii odeeffannoo yeroo hundumaa isin bira gagga'a jechuudha. Hordoftootaa fi jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota Abeeloof turtii haganaan afaana taasisuu keessanii isin galateeffadhaa. Galatooma hanga turtii biraan guyyaa biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Lafa gaarii lafa nagaa naaf tura isin jaaladha. Isin kabajaa baay'ee na jajjabeessitan dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko isin galateeffadha. Horaa bulaa chaaw galatooma. Karaa fagoona deemaa jira danqabee bakkeerran dhaabbaatu miilli koo dadhabee maafan garaa hira dhiiga kee wajjin wal makeera dhiigni koo deemsi koo deemsa qocaa miti yeroo yartuuttan tulluu yaabee ol ba'aa.